Tole nagaan nagaarra caalu nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Jaallatamuudhaaf kabajamoo obboloota koo hafuuraa galaa dhalootaa jalatti kan argamtan hunduma keessaniif nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam turtan akkam jirtu nagaa keessanii waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Isa yeroo hundumaa eegee baroota dabarsee guyyoota dabarsee rakkinoota dabarsee hamaaf gaarii hunduma dabarsee warra jiraatanii maqaa isaa galateeffatan nu taasisee waaqayyoof galanni guutuun haa ta'u. Gooftaan keenya maqaa isaa eebbifamuun obboleettiin keessan gooftaadhaan eegamee gargaaramee nagaa guddaan qaba. Isinis baga nagaa keessan taatanii baga eegamtanii baga gargaaramtanii baga nagaa taatanii isiniin jechuutiin jaalladha. Waaqayyo isa nagaatti nu eegeef galanni guddaan haa ta'u. Maqaa waaqayyo haa eebbifamu. Tole egaa barumsa keenya kiristaanummaa duree kiristiyaanummaa jedhu walii wajjiniin eegalleetu turre jechuudha. Mata duree lama barannee walii wajjiniin xumurree jirra. Guyyaa har'aa kana immoo mata duree kiristiyaanummaa jedhu keessaati jalatti kiristiyaanummaa jalatti itti gaafatamummaa kiristaanaa kan jedhu walii wajjiniin ilaalla jechuudha. Egaa kiristiyaanummaa jechuun jireenya akka ta'e walii wajjiniin ilaallee turre. Kiristiyaana jechuun eessaa akka dhufee fi maal akka ta'es immoo walii wajjiniin ilaallee turre jechuudha. Kanaaf guyyaa har'aa kana immoo ittuma daballee maal walii wajjiniin ilaalla itti gaafatamummaa kiristiyaanaa walii wajjiniin ilaalla jechuudha. Egaa kiristaanni tokko itti gaafatamummaa qaba. Erga gooftaa Yesuus Kiristoosiin amanannaa isaa godhatee fayyisaa lubbuu isaa godhatee amanee cubbuu isaaf dhiifamee erga fayyee itti gaafatamummaa kan biraa immoo maal qaba? Itti gaafatamummaan isaas immoo maalidha? Kan jedhu walii wajjin mee ni ilaalla. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Inni jalqabaa erga amanee jechuudha. Namni tokko erga gooftaa Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu isaa godhatee fudhatee maal gochuu qaba? Lubbuu isaa mootummaa waaqayyootiif qopheessuu qaba. Warra kaanis immoo mootummaa waaqayyoof qopheessuu qaba. Lubbuu isaatiif warra kaan yookiis immoo amantoota kaanillee mootummaa waaqayyootiif qopheessuu qaba jechuudha. Kun immoo ta'uu kan danda'u galma isaa yoo beekedha. Kiristiyaanni tokko galma isaa beeka yoo ta'e galma isaa sana ga'uudhaaf dammaqee qophaa'aa of qopheessaa jechuudha. Gara itti deemu karaan isaa hammam akka ta'e waan beekuuf waan isa barbaachisanii hin qopheeffataa jechuudha. Kanaaf kiristiyaanni kun maal qopheeffachuu qaba? Maal gochuu qaba? Isa jalqabaa irratti mootummaa waaqayyootiif lubbuu isaatiif namoota kaanis yookiis immoo warra kaanis mootummaa waaqayyootiif qopheessuu qaba jechuudha. Yaada isaa mootummaa waaqayyootti hidhate qulqullummaaf qajeelummaa itti waamame keessatti hafee jiraate mootummaa waaqayyoo akka dhaaluuf qophaa'uu qaba jechuudha. Maal gochuuti qaba? Qophaa'uu qaba. Warra kaanis maal gochuu qaba? Gorsuudhaan barsiisuudhaan kadhachuufiidhaan karaa gara garaatiin mootummaa waaqayyootiif qopheessuu qaba jechuudha. Egaa kiristiyaanni kun biyya lafaa kana keessaati wanti inni qabu hin jiru. Lubbuudhuma isaati. Lubbuu isaas immoo guyyaa tokko fudhatee gara jireenya isa bara baraa yookiis immoo gara gubbaa waaqarraatti sokka waan ta'eef biyya lafaa kanarra kan inni jiraatu darabaadha yeroodhaaf jechuudha. Kanaaf amma yeroodhaaf biyya lafaa kanarra jiraatu sanatti immoo maal godha? Qophaa'ee argamuu qaba jechuudha. Kanaaf kiristaanaa fi biyyi lafaa kun darabaadha. Inni fagoo deema. Ganaa garaa deema. Iddoo abdachiifame sana ga'uudhaaf galma abdachiifame jireenya bara baraa mootummaa waaqayyoo isa abdachiifame sanaaf maal gochuuti qaba? Qophaa'uu qaba jedha. Mee macaafa qulqulluu keenya keessaati Ibroota boqonnaa 11:13-16 kan jiru nan dubbisa. Akkana jedha maqaa Yesuusiin. Jarreen kun isa abdachiifaman yoo hin fudhanne ta'an iyyuu amantii isaanii utuu hin dhiisin du'an. Garuu isa abdachiifaman fagootti ilaalanii simachuudhaaf itti gammadaniiru. Biyya lafaa irratti ormaa fi kara adeemtuu akka turan beekaniiru. Namoonni wanta akkasii beeksisan biyya ofii isaanii yaada akka jiran in agarsiisu. Biyya isaanii keessaa ba'an. Biyya isa keessaa ba'an sana in yaadu. Utuu ta'anii itti deebi'uuf fuuchaa in argatu turan. Amma garuu isaan
biyya isa sana irraa wayyuu hawwaan in yaadu. Innis isa waaqa irraati. Kanaafis Waaqayyo inni achitti mandara isaaniif qopheesse Waaqayyo isaanii jedhamutti hin yeella'u jedha. Galanni Waaqayyo isa jiraataadhaaf haa ta'u. Kutaa kanarratti sagalee Waaqayyoo maal jedha? Jarreen kunii jedha. Jarreen abdachiifaman kunii waan abdachiifaman sana hin fudhanne, otoo hin fudhatin garuu hawwiidhanii yaada isaaniitiin waan abdachiifaman sana fagootti ilaalanii simachuudhaa fi itti gammadaniiru. Biyya lafaa irratti orma waan ta'aniif, kara deemtuu waan ta'aniif beeku. Namoonni wanta akkasii beeksisan biyya ofii isaanii yaadaa waan jiraniif yaada akka jiran in argisiisu. Biyya kami? Fakkeenyaaf nuni biyya lafaarra jirra. Biyya lafaarra garuu kan nuti jiraannu, biyya lafaarra kan nuti deddeebinu, garuu isa abdachiifamne sana jireenya isa waaqarraa, biyya isa waaqarraa isa abdachiifamne sana maal goona? Yaada keenyatti qabna. Isas immoo in beeksisna. Waa'ee isaas immoo in dubbannaa jechuudha. Galanni Waaqayyo isa jiraataadhaaf haa ta'u. Kanaaf biyya keenya yaadaa, biyya keenya dheebochaa, biyya keenyatti gammadaatu biyya lafaa kanarraati sokkinaa jechuudha. Garuu biyya waaqarraa keenya sana otoo hin argini biyya lafaa kanarraa hin darbina. Gaafa biyya lafaa kanarraa darbinu garuu eessa dhanna? Gara biyya keenyaa sanatti darbinaa jechuudha. Biyya isa keessaa ba'an sana in yaadu utuu ta'anii itti deebi'u fuuchaa in argatu turan. Amma garuu isaan biyya isa kanarra kan wayyu, biyya fooyya'aa ta'e, biyya irra caalu, biyya waaqarraa isa Waaqayyo waaqarratti isaan abdachiise sana, mandara Waaqayyo isaaniif qopheesse sana, Waaqayyo isaanii jedhamee isa waamame sanatti hin leeyya'u. Yoo maal godhan? Yoo dudduuba deebi'an jechuudha. Laal lakkoofsa 14 fi lakkoofsa amma 16tti dubbisaadha jechuudha. Namoonni wanta akkasii beeksisan biyya ofii isaanii yaada akka jiran in agarsiisu. Biyya isa keessaa bahan sana iyyuu sana in yaadu utuu ta'anii itti deebi'u fuucha in argatu ture. Garuu biyya isa waaqarraa isa abdachiifamu sana immoo Waaqayyo isaanii jedhamee isa waamame sanatti immoo maal godhu? Iyyeella'uudha. Yoo maal godhan? Yoo dudduuba deebi'an. Galanni Waaqayyo isa jiraataadhaaf haa ta'u. Garuu maal gochuutii qabu? Isa abdachiifame sanatti jabaachuu qabu jechuudha. Kanaaf itti gaafatamummaan kiristaanaa maalidha? Lubbuu isaa mootummaa Waaqayyoof qopheessuu, yaada isaa mootummaa Waaqayyootti hidhachuu, namoota warra kaanis immoo mootummaa Waaqayyoof qopheessuu, lubbuu baddee barbaaduu, warra hin amaniniif Yesus Kiristoos jireenya ta'uusaa, karaa ta'uusaa, dhugaa ta'uusaa maal gochuu qabu? Dhugaa itti ba'uu qabu, barsiisuu, cuuphuu mootummaa Waaqayyootti dabaluu qabu jechuudha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 28 irratti dhaqaa jedha. Dhaqaa isaan barsiisa, maqaa Abbaa Ilmaa Hafuurattis, Hafuura Qulqulluu sadan tokkummaattis cuuphuudhaan bartoota koo isaan godhaa jedha. Kanaaf barsiisuu qabu, mootummaa Waaqayyootiif qopheessuu qabu jechuudha lubbuu. Inni lammataa immoo fakkeenyummaa gaarii qabaachuu qabu. Wangeela Maatiyos boqonnaa 5:13 hanga 16tti. Wangeela Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 13 kaasee hanga 16tti akkana jedha. Maqaa Yesuusiin nan dubbisa. Yesuus itti fufee, isin soogidda biyya lafaati. Soogidda garuu mi'a of keessaa dhabee maaliin deebi'ee mi'eeffama ree? Gad baafamee gatamee namni irra ejjetee balleessa malee homaa tokkoofuu waa'ee hin baasu. Isin ifa biyya lafaati.
mandara tulluu gubbaatti ijaarame dhokachuu hin danda'u. Homtinuu ibsaa qabsiisee goboo jala hin kaa'u. Baattuu ibsaa irra kaa'a malee. Ibsichi mana keessaa kan jiran hundumaaf in ibsa. Namoonni hojii keessan isa gaarii arganii abbaa keessan isa waaqa irraa akka ulfina akka kennaniif ifni keessan akkuma kanatti namoota duratti haa ifu jedhe. Galanni Waaqayyoo isa jiraataadhaaf haa ta'u. Kutaa kanarratti immoo sagalee Waaqayyoo ni jiraata maal jedhaa? Fakkeenyummaa gaarii qabaachuu qabu. Fakkeenyummaa gaarii qabaachuu qabu. Soogiddi iddoo hundumatti barbaadama. Iddoo hundumatti barbaachisaadha jechuudha. Nyaanni yeroo hojjetamu akka kamitti yoo hojjetameyyuu akka fedhetti yoo hojjetameyyuu maal hin ta'u yoo soogiddummaa isaa sana of keessaa fixate bu'aa hin qabu. Nyaanni soogidda hin qabne waan tokko namatti dhama hin godhatu yookiis immoo mi'aa hin qabu jechuudha. Wanti barbaadame wanta fedhe hojjetame nyaanni akka barbaadetti ulaagaan kam eeggamee yoo hojjetameyyuu soogidda of keessaa hin qabu taanani waa'ee hin baasu jechuudha. Soogiddi kanaaf hin barbaachisa jechuudha. Akkasuma ibsaanii hin barbaachisa. Isinii ibsaa biyya lafaatii jedhe jechuudha Gooftaa Yesuus Kiristoos. Ibsaa biyya lafaatii tulluu mandara tulluu gubbaati. Mandarittiin garuu dhokachuu hin dandeessu. Homtinuu ibsaa qabsiisee goboo jala hin kaa'u jedhe. Kanaaf nuti ibsaa biyya lafaati, soogidda biyya lafaati jechuudha. Soogidda biyya lafaa, ibsaa biyya lafaa taanii otoo jirruutii garuu dhama of keessaatii dhabuu hin qabnu jechuudha. Kiristaanummaan keenya suni fakkeenya gaarii qabaachuu qaba. Hojii keessan isa gaarii arganii namoonni Waaqayyoo fi ulfina hin kennuu jedhe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Hojii keessan isa gaarii arganii namoonni Waaqayyoo fi ulfina hin kennuu jedhe. Kun immoo dhaloonni dukkana keessaa gara jireenyatti illee akka dhufan maqaa Waaqayyoo illee akka nurratti kabajamuu taasisaa jechuudha. Kanaaf inni sadaffaan immoo lallaban yookiis immoo itti himuu qabu jechuudha. Yookiis immoo dhugaa ba'uu qabu jechuudha. Itti gaafatamummaan isaanii inni kan biraa dhugaa ba'uu yookiis immoo wangeela mootummaa Waaqayyoo babal'isuu lallabuu qabu jechuudha. Inni kuni akkana jedha. Qaaman waa'ee Kiristoos namoota hin amannetti dhugaa ba'uu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 27, Maarqos 16 lakkoofsa 5 irra jira. Dhugaa ba'uudha jechuudha. Isa kana afaaniin dhugaa ba'uudha jechuudha. Afaaniin waa'ee Kiristoos lallabuu, fayyisaa ta'uusaa, jireenya ta'uusaa, karaa ta'uusaa, dhugumaan immoo dhugaa ta'uusaa lallabuudha jechuudha. Inni itti aanu immoo qabeenya isaaniitiin qabeenya ofiitiin iddoo hundumatti hojjechuu yookiin immoo qaqqabuu danda'u. Qabeenya ofiitiin hojii Waaqayyoo hojjechuun hin danda'ama jechuudha. Luqaas boqonnaa 8 lakkoofsa 3 irratti argachuu dandeenya jechuudha. Akkasuma hojii ergamootaa keessatti amantoonni yeroo isaanii hojii Waaqayyoo hojjetanii tokkummaadhaan horii isaaniitiin waan qabaniin walii wajjin qooddachuudhaan warra dhabanii fisiruudhaan hojii Waaqayyoo hojjechaa turanii jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf wangeela mootummaa Waaqayyooti lallabuu danda'uu qabu jechuudha. Kan isaan ittiin lallabanis immoo karaa baay'eedha jechuudha. Jireenya isaaniitiin akkasuma afaan isaaniitiin yookiis immoo qaamanii yookiis immoo isa kan biraa immoo qabeenya isaaniitiin dhugaa ba'uu danda'uu qabu jechuudha. Kanaaf dubbii Waaqayyoo kana dhugaa ba'uu qabu. Dubbichi dhugaa ta'uu isaati barsiisuu qabu jechuudha. Galanni Waaqayyoo isa jiraataadhaaf haa ta'u. Inni kan biraa immoo amantoonni jireenya kadhataa qabaachuu qabu. Dirqama jireenya kadhataa qabaachuu qabu. Jireenya kadhataa hin qabu taanaan kiristaanni tokko du'aadha jechuudha. Waa'ee hin baasu jechuudha. Amantii hin qabu, kadhata hin qabu taanaan akkasumaan waa'ee tokkoyyuu
hin baasu jechuudha. Kanaaf kiristaanni tokko maal qabaachuu qaba? Kadhata qabaachuu qaba jechuudha. Waa'ee maatii isaa, waa'ee ofii isaa, waa'ee jireenya isaa, waa'ee kiristaanotaa, waa'ee waldaa kiristaanaa, waa'ee waan hundumaa fi kadhata qabaachuu qaba jechuudha. Galanni Waaqayyo isa jiraataadhaaf haa ta'u, Waaqayyo nu haa gargaaru. Kanaaf jilba kadhataa qabaachuu qaba jechuudha. Macaafa qulqulluu dubbisuu qaba jechuudha. Dubbii Waaqayyoo nyaachuu qaba jechuudha. Seera Waaqayyoo eeguu qaba jechuudha. Dubbii Waaqayyoo yeroo hundumayyuu dubbachuudhaaf gahaa ta'uudhaaf dubbichatti guddachuu dubbichaan dubbifachuu dhalootaaf dubbisuufis ofii isaatii maal gochuu qaba? Dubbicha nyaachuutii qaba jechuudha. Dubbicha maal gochuudha? Nyaachuutii qaba jechuudha. Dubbicha dubbisuu qaba jechuudha. Dubbii Waaqayyoo seerriitti dubbisuu qaba jechuudha. Galanni Waaqayyoo isa jiraataadhaaf haa ta'u. Kanaaf dubbii Waaqayyoo kana gaafa hubatee, dubbii Waaqayyoo kana gaafa dhagee, dubbii Waaqayyoo kana gaafa seerriitti gaafa dubbifate ga'ee dirqama isaa sana ba'uu danda'a jechuudha. Dirqama isaa ba'uudhaan duratti dubbii Waaqayyoo kana maal gochuu qaba? Hubachuu qaba jechuudha. Galanni Waaqayyoo isa jiraataadhaaf haa ta'u. Kanaaf kutaa guyyaarraa walii wajjiniin ilaalle keessatti gabaabsinee kanuma irratti golamna. Kutaa arfaffaatti immoo walitti deebinaa jechuudha. Itti gaafatamummaan kiristaanaa inni tokko lubbuu ofii mootummaa Waaqayyootiif qopheessuudhaa fi warra kaanis mootummaa Waaqayyootiif qopheessuudhaa jennee jechuudha. Inni kan biraa immoo fakkeenyummaa gaarii qabaachuudha. Inni kan biraa immoo dhugaa ba'uudha, lubbuu barbaaduudha. Qabeenya ofiitiin wangeela lallabuu fi jireenyan wangeela lallabuu fi akkasuma afaaniin yookiis immoo qaamanii dhugaa ba'uudha jennee ilaalle jechuudha. Gabaabbinatti Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo sanatti dubbate maqaa isaa eebbifamu. Kutaa itti aanuttis immoo bal'inaan walii wajjiniin ilaalla. Waaqayyo dubbii isaa isa dhageenyatti akka jiraachuu dandeenyu nu haa gargaaru. Ayyaanni Waaqayyo hunduma keessaniif haa baay'atu. Sinan jaalladha, sinan kabaja. Gooftaan koo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. YouTube chaanaalii koo subscribe gochuudhaan na jajjabeessadha. Yaada immoo dogoggora jiru, waan fooyya'uu qabu, waan immoo itti fufuu qabu, waan irratti jajjabaachuu qabu naaf barreessa koomentii jalatti. Sinan jaalladha, sinan kabaja. Iddoo guddaan isiniif qaba. Gooftaan isin haa eebbisu. Sheer gochuutiin hiriyoota keessan immoo qaqqabsiisa. Ayyaanni isiniif haa baay'atu. Shaaloom. Amma wal arginutti ayyaana Waaqayyoo keessatti naaf eegama.